mucaasa kan umrii isaa amata khudanii marraa gabbee fagaatee deemsa eegale jechuudha. Kana geejjiba yookaan dildila irratti dhufe asirraa mucaatee mucaan kun laga yookaan bishaan keessa kufe. Bishaan kana keessa kufee nabaasaa jee waywaata. Daakos qaceellootti hin beeku bishaan kana lafa bishaan kana dhahaa iyyiin sagalee baasee waywaachuu seene. Kana uummanni tokko fiigaa dhufanii gallaalan geejjiba gubbaan dildila gubbaan mucaan yaagaran bishaan keessatti nabaasaa jee waywaata jira. Uummanni kun gubbaa dhaabbatee maal godha mucaa kanaaf haadhaa fi abbaa mucaa kanaa komachuu yookaan abaaruu seenan. Haadhaa fi abbaa akkam qaba maatuma akkami maatii mucaa fi qabachuu hin dandeenye sa'aataan akkami gallakkisa mucaa kana ja'anii haasawa seenan. Mucaan garuu wanni barbaadu maali gargaarsa bishaan kana keessaa nabaasaa. Isaan maal godhan ta'anii haasawan dhaabbatanii haasawan haadha fi abbaa komatan. Kana ammaas mucaan sagalee ta'u kaase gargaarsaaf iyyuu eegale. Tuutiin lammataa fiigaa dhufe namni maaltu maal ta'e jaanii gaafatan. Hin agartanii jaanii mucaa akka ilaalanii maal jaantanneenis wayi mucuma akkam abaaramaa sa'aatana ammaa manarraa gabbaa maaluu barbaada deemee haasawa seenan tanneenis gargaarsaaf namni harka laafillee hin jiru. Ammaas mucaan dhuma iyye tuutiin lammattuuti sadaffaa fiigaa dhufte. Dhaabbatanii ilaalan mucaan du'a bira ga'ee jira. Dhaabbatanii maal jaan khalaas kun kutee darbamaan kutu bishaan fudhatee kuteen galaanni isa liqimse kun du'ee jira dhiisaa jaan. Mucaan ammallee sagalee hafteen nabaasaa jee waywaata. Kana tokko fiigaa dhufe jechuudha. Dhufee ilaalee osoo hafuuran baasa osoo isaanii wajjin mareen rakkina agarraan huccuu baasee utaaleef darbe. Mucaa kana hammaaree fuudhee wagga baasee jechuudha. Maal qaba nutis hogguu rakkina takka agarre hawaasa keessatti hogguu rakkina takka agarre maatii keessatti akkama caljannee irra haasa'uu caljanneetuma hamachuu komachuu nama san maal faayidaan utaallee maa rakkina keessaa hin baasne utaallee maatii san shanyii san rakkina san maa hin baasne ni agarra biyya teenya keessatti ganda keessatti maatii keessatti rakkina adda addaa jira. Furmaata laachuuf namni onnee qabu utaalee qabu hin jiru. Teenyeetuma haasa'u teenyeetuma nama san hamachuu kun furmaata hin ta'u. Arraa jalqabnee rakkina yoo agarre karaa gubbarratti haadha intala takka yookaan ummaa takka guddoo nama guddaa qoraan ba'atee deemu yoo ijaan ka agarru taate irraa fuudhaa xiqqoo gargaara. Manallee yoo galchuu baattan xiqqoo ofaame dhaabbattee bayi nama guddaa bayi qaama nama guddaa akka ta'uu hin dandeessu ba'aa guddaa kanaan deemti. Akkas hin jeena isiif rifatteemi akkoo rifatteefimi qoraan ba'attee deemti. Gabbayiiti irraa fuudhe xiqqoo tarkaanfuu xiqqoo takkillee gargaariin yoo waa qabaatte bishaan bitii harka kaaye gaara ooltee deemtee ni agarta dadhabdee harka kaaye bishaan bitiiti haaduu jiru. Rakkina gisee agartan teessanii naasa'uu nyaadaraa maatii keessatti ilmaan meeqaa badu jira. Ana nan dhaqqabne itti rakkinni kun hin taayin utaalii gargaari baasii maatii rakkina san keessaa bakka biraa geessi. Galatooma.